Ashama harka funee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Oromoo Kireet Aappii jalatti warroonni argamtan har'aantanas akkuma baratamee barumsa tokkoon qabannee isinii dhiyaanneerra. Barumsi har'aaf qabannee isinii dhiyaanne Google Chrome kennaa fi Pilistoorii kennaa aappii tokko malee akkaataa daark moodii isaa ittiin jijjiiranne fayyaa ija keenyaa ittiin eeggannu isin agarsiisuuf dhufne jechuudha. Osoo gama barumsa keenya har'aatitti hin dabarin jechuudha. Oromoo chaanala keenyaa Oromoo Kireet Aappiidha. Haaraa taatan subscribe godhuudhaan erga subscribe gootanii kaatanii mallattoon bilbilaa isinii baate mallattoo tokkoffaa irratti argamtu ol iddoo jettu irra gochuudhaan viidiyoo daqiiqaa muraasaaf daawwachuudhaan laayik gochuudhaan karaan sanii yeroo garagaraatiif barumsa nu gallakkifnes yeroo nu gallakkifnes bira ga'ee irraa fayyadamtanii haala saniin subscribe gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Kanneen nu jalatti argamtan laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akka laayikii yoo gootan viidiyoon keenya isinitti tole jenne daranuu jajjabaannu. Nu bira dhaabbadhaan affeerraa keenya jechuudha. Sheer gochuudhaan hiriyoota keessanis dabarsaa. Amma gama barumsa kiyyaatittiin isin deebiseetiin jira daawwattooti. Okay, barumsa kiyyaa har'aatitti Google Chrome keenya keessa seenuudhaan jalqaba isin agarsiisa jechuudha. Akkaataa daark moodiitti jijjiirachuu dandeenyu. Erga Google Chrome keenya keessa gallee tuqaa 3 gubbaa argaa jirtan tana irratti si'a tokkoof dhukaafna jechuudha. Erga dhukaafne settings iddoo jettu tana irratti dhukaasna ammas. Erga dhukaafne gadhuufna jechuudha. Teams iddoo jettu tana irratti Teams iddoo jettu tana irra dhukaafna jechuudha. Erga dhukaafne haala kanaan daark iddoo jettu tana irratti deebifna jechuudha. Haala kanaan akkuma argitan guutuutti daark moodiin keenya nu jijjiirameetiin jira jechuudha. Haala argitan kanaan jijjiirannee jira jechuudha daawwattooti. Amma of duuba deebi'uudhaan kan Pilistooris isin agarsiisa jechuudha. Pilistoorii keenya keessa hin galla. Erga Pilistoorii keenya keessa gallee tuqaa 3 tana irratti sarara 3 jechuudha irratti dhukaasna. Erga irra dhukaafne settings iddoo jettu tana irra erga dhufne jechuudha. Team iddoo jettu tana irratti dhukaafna jechuu ammas. Erga team irra dhukaafne ammas tana irratti daark iddoo jettu tana irra deebifna jechuudha. Erga deebifne haala kanaan Pilistoriin keenyas jijjiiramee jira daawwattooti. Haala argitan kanaa fi dura update gootan jechuudha Google Chrome keessan. Waan duraanii Chrome kiyya update godheef haala kanaan jijjiiradhe jechuudha. Kanaafuu isin update gootanii erga kaatanii haala isin agarsiifne kanaan jijjiirattu jechuudha. Barumsi har'aa kana fakkaata. Hamma barumsa biraatti walitti dachaanutti horaa bulaa nagatti isiniin jenna daawwattoota.